Dhaga'i teenyatuun sin ajaa'ibdu. Tamaal. Namni akkamitti abbu torbatti miskiinummaa dhaala. Bari yoo lakkaa'onne abbaan kan jalli miskiina miskiinummaadha waldaachisaa as geenye kolkolou. Sabnaap. An hoggaan akkan laalu waa abbu torba qofaa nutti fakkaatu. Mee odeesse oduu qabdaa? Hiiga. Laal. Abbaa keenyaatu miskiina. Khayru wa khayraati. Anamma yaada ajaa'ibaa takkaan naa dhufe. Mee yaada akkami billaa aleek naa hime. Gaafaan fuudhee ilmaan dhale gurbaa kiyya kadhiiraatiif miliyoonaan baasaaf intalaaf immoo biillaan baasaaf. Hayawii maali faayidaan isaa? Gaafaan du'e akka uummanni miliyoonaa fi biillaa dhiisee du'ee ja'anii na haasawaniif. Billaa aleek dhandhaarraaraas. Bo'aati maallaqaan kalee jamsiif ergisiin jee hin ergineef isa. Ergeetiin jiraaf malee kalee egguma sanii ergeefi. Duuba jams ammana bilbileen hin geenye jechaa jira bar. Hay maaliyoo? Wallee turkiituun jirre. Ati informeeshinaa bikkatti ergituu sirriitti hin barreessine walleenuu sanda gongortee yaaboo. Lakki hin dogongorre akkaan hin dogongorreefin namicha takka irraa laalee waan inni barreessee erge. Yaadamaa mataa dhagaa nyaadhamne gaa. Waca alhada kana shaggooyyee akka ajaa'ibaatti firraa baasuu ta'a. Aadaa uffadhee daddaa isumaa jilbii badhugaa naannoo afarsee hoy akka ajaa'ibaatti sin jee. Eessatti maali sagantaa maali jira? Aruuza gaa aruuza aadaan godhumuuf deemu maali quban qabdu ati? Quban qabu aruuza eenyuti? Ibroo ganda keenyaa obboleessa Jibrootii fuudhuu deema. Ani mucuma sanii fi beelaan jibbanaaf hin ta'u mucaan sanaan. Maal si godhe? Waan si godhee jira? Homaa nan goone akkanumatti lafarraa ka'ee jibba. Adeeroo akkuma lafaa kaati sanitti lafatti hin deebi'ini deema hospitaala dhaqii maraamarami waa fayyaanatti fakkaattu namni fayyaa qabu lafarraa ka'ee naman jibbu kolkolou. Ati maaltu si galchee sin galchu abbaa fedhan jibbaa abbaa fedhan jaaladha. Hayaa dantaateeti. Hayaa amma dhaga'iikaa waan ajaa'iba ta'e takkaan si hima atuu ni ajaa'ibda. Hayaa mee odeesi. Mucaa namni barannaa ni kijiba kana laal ba'aan deemaan kintaalan gurbaan wajjin baranne tokko kalee miseejaan aboo eessa baddee hoggaan jeen bar kanaadaan jira jeeti footoo bika bareeddu kee takka naa erge maashaallah sitti haa toltuun jeen honoo har'aan tana dirree dhawatti waliin agarru kolkolou. Bar inni Kanaaduma jira bar siitu Kanaadaa dhaqee congratulation baga gara Kanaadaa nagayaan dhufte jee si taqabballe. Akkas taatu atis Kanaadaa jirta kaa congratulation jaalaleeshin. Gurba kottu meeti. Ana banta barsiisaa. Eesumaan baanagaa hamataa dhagaa kottu. Dhufuun hin dhufa nan rabsingaa barsiisaa hamataa dhagaa jettee hay. Amma dafii kottu. Haya maal jette barsiisaa? Ati maaliif xalayaa qormaataa osoo deebisin duwwaanatti kannite? Barsiisaa yeroo takka callisuu deebisaadhaa bar an deebisaan qormaata kanaaf qabu deebiseetiin jiraan. Sanuu tiyaadee sirriittiin deebise. Daddab. Jaaloo mootii jaalalaa ilma abbaa gadaa yoo na hayyamte wayiin sitti himuu barbaada. Dubbadhu obboleessa kiyya. Gurbaa hindii takkaatu biyya isaanii hindiitti waa balleessee achii baqatee karaa keenya dheessee isin uummata gaariidha na qubachiisaa jechuu jira. Achitti maaliin balleessee dhufee jaasila. Akka inni ja'utti hedduu rakkateeti rabbii isaan dahabarraa tolfatanii abbadansan hatee gurguratee achii baqate. Kan bagbaan jaanitti amanan sammo. Kadhatee waan takka irraa dhabnaan isumaa fudhatee gurguratee achii baqate. Akkas godhuun qabu ture balleessaa guddoo balleesse. Akka inni ja'utti gaafaan abbaa qabeenyaa ture anaatu dahabarraa tolchisiisee waanuma kiyyaan fudhadhee jaa. Nuti Oromoo nama nutti dheesseef duuti keenya bal'aadha ni qubachiisna. Ajaa'ibaa inni nuti ni beeka akkinaan je'anii kitaaba hedduun dubbisuu jaaladha. Seenaa uummata Kuush, seenaa uummata Oromoo hedduudhaan dubbisee uummanni lafa kanarra jiraatu uummanni Oromoo akka uummata garaa laafu uummata alagaaf garaa laafee lafa kannee qubsiisu tahanniin beekaa naan jee.
dhugaasaati bar oromoo jechuun ummata dachiin tarabbiiti manni karabbiiti qoriin tarabbiiti jedhu bar yoo namni takka itti dheessee lafa tana na qubachiisaa jeen dachiin tarabbiiti jaanii lafa kananii fi qubachiisan yoo namni takka dhufee na bulchaa jeen bulii manni karabbiiti jaaniin yoo namni takka dhufee niin beelee jeen qoriin tarabbiiti jaanii irraa qoodaniif oromoo jechuun ummata akkanaati ummata jaalalaa ummata akkanarraa dhalachuu keenyatti galanni rabbiin badin duuba amma qubachiisuu ni qubachiisna yoo kaayyoon inni dhufeef waan biraa ta'e yoo kaayyoon inni dhufeef kaayyoo biraa kaayyoo hamtuu taates ni jira dawaansaa laalluti ummanni oromoo ummata miskiina oromiyaan teenyaas damma ni qubachiisna jireenya mi'aawaa ni dhandhama yoommoo nu miidhuudhaaf lafaa ka'e nuti oromoon kanniisaa haa beeku na'am ofiif gaagura seene cicciniinee dakkan dakkaa goona akkana jeen oromoo tuuta kanniisaa jaalalaaf kabajaa ilma namaatiif qabu keessa lafasaa si qubachiisee damma si nyaachisaa yoommoo hamtuutti yaaddee isa miidhuuf kaate ofiif gaagura seente teedhumte cicciniinee si laaleessee si albaasaa dubbii cirodhumte kalas amma seenee si dubbisuu barbaada haaseenu Hello generation, first I want to thank you for giving me shelter. Hey, keep your head up and talk to me. Botu no man, I am human just like you. Don't be afraid, Nararas. Okay, thank you for giving me shelter. Hey, I am not giving you shelter. I am giving you home. From this day, this is your home. You will live in freedom in my kingdom. Thank you. That's very sweet of you. You are welcome. I want to ask you one question. Okay. Okay, tell us. How did you know about us, Nararas? I love to read books, so I got it all the information from books. Wow, nice. Don't be surprised. Upon the remote tiko dupatta, YouTube ifi kitabara parade. Wow, we will teach you more and change your name to Chala. What do you think? I accept it happily. There is one last thing I want to tell you. Okay. Listen to me carefully. I will give you everything you need and let you live in my country, but if you betray me, trust me, I will burn you alive and make you ashes, lash. Allahu, Allah ya Jalil. Allahu, Allah ya Jalil. Hala keenya laalte nun godhin zaliil. Seenaa. هاي جالو جلاليشن خي شاجي مدورة خي فدوخا صلاة الجمعة صلانا جمعة جامع أو جمعة جميل في اليوم Bakka ati fi muslim salaata jimmata malee salaatanii miigaa haa eega salaanne booda hoo eessa deena khayru wa khayraati. لاقنا خنيا ناني جماعة خنيا فرني فح جنيك أمانة خابلا عليك Cicciqilfannee fo'a jennee qamaana hoggaa asrii azaane atii fi muslim salaataaf illee jimarraa kaatanii usanii qamaatan an warra akka keessanii kanaa hojii saahibumaallee barbaadu deem masgiida kobaakiyaan deema. لا قلت خاشعه ما خيامة Ni irraanfattanii qiyaamaan jimmata asrii booda taati nuti illee warri salaatu eega salaanne taati isin immoo isinii ciqilfatee qamoo yoo isinit taate mirqaantanii fuula rabbii dhaabbachuu deemtanii hiigaa. Jimaa qobboorraa gaafatamtammoo jimaa odaa isinif fakkaate salaataa fi khayrii toltuu hojjetanirra gaafatamtanii bar kolkolow ati faayyaa gaala takka baala harkannaan tee guutamteemi itti yaadii qorroffe salaata kee salaati. Ijoolleen laga harreetii fi qabri ijoollee jirtu? Ijoolleen caataraa fi qafiiraa jirtu? Ijoolleen dirree dhawaa martii jirtu? Jiraadhaa obboleeyyan kiyyaa kan kurkurree waan bee taphachaa wajjin guddannee biyya ambaarraa faffacaanee guyyaa har'aan tanaa waliin dhufne. Duraan dursee rabbii yeroo dheertuu booda isin ahlii tiyyaan wal agarsiise galanni isaan badin. Itti aansee ijoolleen dirree dhawaatii fi jaalattoonni dirree dhawaa kan addunyaa maratti argamtan baga ayyaana torbee dirree dhawaa lammaffaa nagayaan geessan. Warri ayyaana kana kabajuudhaaf asitti argamtan galatoomaa kabajamaa ulfaadhaa. An jaalalaan dirree dhawaaf qabu ibsuudhaaf dachootaan natti xiqqaata. Magaalaan dirree dhawaa akkuma namuu beektanitti magaalaa jaalalaati. Magaalaa xiqqaa fi guddaan miskiinaa fi tujjaarri sabaa fi sablammoonni hundi shanyiidhaan osoo wal hin fille hundi wal jaalatee walirra deemee wal gaafatee waan qabu wajji nyaatee rakkoo fi balloo wajjin dabarsee jiraatudha magaalaa jaalalaa. Dhugaa dubbachuuf Itoophiyaan dirree dhawaa malee shaayii sukkara hin qabne. Dirree dhawaan mi'eessituu biyya tanaati. Dirree dhawaan yuunivarsiitii jaalalaati. Gawwaan sooshaal laayifii haala namaa wajjitti jiraatuu fi jaalala hin beekne ka dirree dhawaa seene jaalalaa fi haala namaa wajjitti jiraatu bareeti baha. Duudaan gurraan hin dhageenyalleen
yoo dirree dhawaa seene dhagaheeti baha. Bal'aan jaayina garreelleen yoo dirree dhawaa seene arkeeti baha. Kun jechuun maal jechuu? Faranjiin maal jettiin dhageenye? Kind dress is a language which deaf can hear and blind can see. Gabaabumatti dirree dhawaan biyya bal'aan ijaan hin agarree fi duudaan gurraan hin dhageenye gaarummaa isii ragaa bahuufi. Namni dirree dhawaa qaliilummaa keessa diina si ajjeesuudhaaf si barbaadu maaliif barbaadda jee osoo hin gaafanne ilaa bikka jirtutti fidee si qabsiisa. Dhumarrattis obboleeyyan keenya kan biyyoota hambaa adda addaarra faffacaatanii jiraachuu turtan biyya keessa yaaddanii ayyaana kana nu waliin kabajuudhaaf warri asitti argamtan galatoomaa uffaadhaa nuuf jiraadhaa isinin jaalanna. Akkasumas bulchaa magaalaa Jaalalaa obbo Khatiir Jawaarii fi bulchiinsa magaalaa Jaalalaatii fi warra sagantaa kana qindeessutti harka keessaa qabu hundi keessan galatoomaa ulfaadhaa alla magan isinin jenna. Ayyaana gaarii nagaatti nuuf turaa ulfaadhaa nuuf jiraadhaa kan fuunees fuudhaa ulfeessaa bulaa horaa lammii nu baay'isaa nagaatti nuuf turaa.